raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu adoolessa 29 bara 2024 isin dhageessisaa kan isin faana turmoo an iftu galataati. Kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti waraanni mootummaa uummatarraan hidhaa, saamichaa fi buqqaatii geessisaa jira jedhame. Itoophiyaan gatii sharafa doolaaraa birrii 76 galchite. kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nu waliin tura. Oromiyaa godinaalee fi aanaalee hedduutti waraanni mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee uummatatti bobbaase yakkoota saamichaa fi buqqaatii uummatarraan gahaa jiraachuu maddeen himan. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu gandoota akka Utuluu, Odee Kalaalaa fi Dubbannaa keessaa ilmaan Oromoo badii isaanii tokko malee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa akka buqqaan taasifamu maddeen keenya aanicharraa himaniiru. Uummanni gandoota kanneenii keessa jiraatan adoolessa 24 bara 2024 qe'ee isaaniirraa jiraachaa turan irraa dirqisiifamuun kan buqqifaman yoo ta'u, yeroo ammaa kana kaan bosonatti kaan immoo bakka adda addaatti faca'anii jiraachuu kan eeran maddeen yoo daftanii asii ka'uu baattan tarkaanfii waboorratti fudhannu isin irratti fudhanna jechuun uummata doorsisaa akka turan jiraattonni himaniiru. Waan humna hin qabneef ooyiruu qe'ee fi qabeenya keenya hunda dhiifnee deemuuf dirqamne jechuun dabaluun himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti immoo humnoonni mootummaa uummata nagaa yeroo adda addaatti badii isaanii malee sababa itti guuruun hidhanirraa maallaqa gurrachuun gadi dhiisaa jiraachuun ibsameera. Aanichatti jiraattonni nagaa badii malee hidhaman kunneen waan kaadiroonnii fi poolisoonni gaafatan yoo kaffalan gadi dhiifamu. Yoo kaffaluu dadhaban yookaan immoo didan achuma mana hidhaa keessa murtii tokko malee taa'uu jedhan. Sababa kanaanis namoonni hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa aanichaatti dararamaa jiraachuun barameera. Namoota aanichatti hidhamanii jiran hedduu keessaa nama Ashuu Qaddamaa jedhamu kan jiraataa ganda barii aabboo ta'e qofaatti qarshii 50,000 kaffalee gaafa adoolessa 24 bara 2024 hidhaarraa gadi dhiifamee jedhan maddeen keenya. Namoonni maallaqa jedhaman kaffaluu hin dandeenye hanga ammaatti manuma hidhaatti dararamaa jiraachuunis barameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii bakka addaa Harkoo jedhamutti nama jireenyaa Biraasaa jedhamu jala gaafa adoolessa 27 bara 2024 mana jireenyaa isaa yeroo lammaffaaf guutummaatti ibiddaan barbadeessaniiru. Kana duras abbaa maatii kan ta'an obbo jireenyaa jala bara 2022 mana jireenyaa isaanii maqaa waboo waliin hariiroo qabda jedhuun qaamolee mootummaa bilxiginnaa mana dabalatee waan isaan qaban guutummaatti ibiddaan gubanii barbadeessuun hadiyyootti kan hambisan yoo ta'u, ammas marsaa lammaffaaf mana isaanii ibiddaan jalaa barbadeessuu jiraattonni aanichaa himaniiru. Boruu Lataatu gabaase. Itoophiyaan guyyaa har'aa gatii sharafa doolaaraa kana dura birrii 58 ture gara birrii 76tti ol guddisuu beeksifte. Guyyaa har'aa adoolessa 29 bara 2024 irraa eegalee gatiin sharafa alaa gabaa irratti akka hundaa'us mootummaan Itoophiyaa beeksisuu hordofee guyyaa har'aa eegalee baankota Itoophiyaa hunda keessatti hojiirra oola jedhameera. Kanuma hordofuun doolaarri Ameerikaa tokko hanga guyyaa kaleessaatti birrii Itoophiyaa haga 58tti gurguramaa ture. Har'aa eegalee baankota Itoophiyaa hundatti birrii 76 gurgurama jedhameera. Gatiin doolaaraa dabaluun kana dura qaala'insa jireenyaa lammiilee biyyattii dachaa hedduun kan ol kaasee ta'uun kan yaadatamu yoo ta'u, daballiin gatii doolaaraa amma taasifamee fi
gatii gabaarratti haa hundaa'u jedhame kun daranuu qaala'insa jireenyaa ol kaasuudhaan jireenya lammiilee kan gaaga'udha jedhamuudhaan sodaa guddaa uumeera. Mootummaan Bilxiginnaa liqaa qaamolee fandii idil-addunyaarraa argachuuf kadhachaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, qaamoleen liqeessanis mootummichi dandeettii gatii bittaa birrii Itoophiyaa akka gadi buusuuf dhiibbaa gochaa turaniiru. Kanuma hordofuun mootummaan Itoophiyaa qaamolee fandii addunyaarraa liqaa barbaade argachuuf dandeettii bittaa birrii biyyattii gadi buusuun doolaara ol kaasuutu himamaa jira. Kun ammoo qaala'insa jireenyaa duraayyuu akka malee ol ka'uun lammiilee biyyattii hiraarsaa ture daran dabaluun jireenya lammiilee nagaa gaaga'a jedhamuun qeeqamaa jira. Buruu Lataatu gabaase. Oduu har'aa xumuraatiin weerara hidhattoonni faannoo Salaalee aanaa dharraatti raawwataniin lubbuun namootaa galaafatameera. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhan irra deddeebiin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun kallattii adda addaatiin weerara gaggeessaa turuun kan yaadatamudha. Humnoonni finxaaleeyyiin kunneen irraa qabeenya Oromoo dhuunfachuuf qabaniin tibbana weerara godina Salaalee aanaa dharraatti gaggeessaniin lubbuu namoota 3 galaafatan hordofee rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen barattoonni qormaataa fi yuunivarsiitii Salaalee keessa turan 400 ta'an karaa galan dhabanii mooraa keessatti ugguramanii jiraachuu Addis Istaandaard gabaaseera. Haleellaa humnoonni kunneen gaafa adoolessa 24 bara 2024 aanicharratti gaggeessaniin namoonni maqaan isaanii Uwwee Girmaa, Abduu Ibraahim, Abdul Waahid Jamaal jedhaman yoo ajjeefaman namni Abduu Sa'id jedhamu ammoo madaa'uun barameera. Sababuma kanaan barattoonni qormaata kutaa 12ffaa qoramuuf yuunivarsiitii Salaalee seenan gara bahanii galaniin dhabuun moorichatti danqamanii jiraachuun gabaafameera. Humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen yeroo garaagaraatti irra deddeebiin aanaalee fi gandoota Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraa jiran irratti weeraraa fi haleellaa gaggeessaa turuu irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuun kan gabaase Buruu Lataati. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan mangammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.